ዛሬ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በውስጥ የሀገራችንን ሰላምና ደህንነት Hararayaan ittisa biyyaa keessoodha nagaa fi tasgabbii biyyaa eeguu alaan daangaa fi birmadummaa biyyaa dammaqinaan eegaa jira. Yeroo waraanaa gaachana yeroo nageenyaa immoo irree ta'uun biyyaaf aarsaa barbaachisu humna kaffalaa jirudha. Kanaaf isiniin ni boonna. ማንኛውም ነገር ከሀገር ሕልውናና ሉዓላዊነት አይበልጥም። Wanti kamiyyuu biyyaa fi birmadummaa ishee hin caalu. Paartileen siyaasaa hundi seeraa fi qajeelfama kabajanii sochoon dirqama isaanii qofa osoo hin taane itti gaafatamummaas qabu. Raayyaan ittisa biyyaa keenyas paartilee siyaasaa hundarraa bilisa heeraaf amanamaa kan ta'e eegduu nagaa fi tasgabbii uummataa ta'uun tajaajiluu qaba. የመከላከያ ሰራዊታችን በሁሉም መስክ ብቁ ንቁና ዝግጁ እንዲሆን የጀመርናቸው የሪፎርም ስራዎች ፍሬ ማፍራት ጀምረዋል። Raayyaan ittisa biyya keenyaa damee hundaarratti ga'umsa kan qabu dammaqaa fi qophii akka ta'uuf hojiin rifoormii eegalle firii godhachuu jalqabeera. Leenjii fi hidhannoo yeroo wajjin ammayyeessuun ergama itti kenname wajjin wal simsiisuuf hojiin rifoormii hojjetamaa turanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa kan sabaa fi sablammoota hundaa bakka bu'u akka fakkaatuuf muudamadhaa keessattis sabaaf sablammoota hundaa keessaa bakka buusuuf yaalameera. Kunis cimee itti fufa.